gaaddiseen irraayiduu gaaddiseen abdii homaan koonii gaaddiseen ati waa'ee gaaddisee maa odeessita guutuu dhalaa keessaniitti irra takka takkaan isinirra haasaa jechuudha. Dhugumatti gaaddiseen akka abdii fincaan obaafte ragaatu jira jechuudha. Ragaan isallee kun qabatamaan jira. Viidiyoo kana guutuu daadadha. Akkasuma haadha warraa oduu qabu niitiin gurbaa wajji jiraatullee abbaa warraa oduu qabdu gurbaan Toofiq namni hin beekne jiru mucaan sun ijoollee wallooti. Yaada Amaariffaan hojjeta maree Oromoo qulqulluudha. Garuu mootuyyuu intalli otoo niitii isaa qabu haadha niitii abbaa tokkooti dhaqee maqaan isaa niqqisaan garuu uummata nama muslimaa tokko irratti harama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fi fayyaa keessan isin jecha hadha jechuudha. Baay'een dadhabee jira dhugumatti jechuudha. Sa'aatillee deemee jira. Baay'ee dadhabee. Kanaaf namoonni dhugumatti ani waan jedhee dubbadhuun qabu asumaan jechuudha. Amma gara viidiyootiitiin tara gara viidiyootiitti wanni isin dabarsu yeroon ammaa kana raayini gadi jedhamee jira. Jaarsa namaa godhatu gadi jedhamee akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu gaaddiseen immoo dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana yoo argitan taate ka'umsa irratti guutuu isaa isin hin kenne malee isinii kaaya. Gaaddiseen akka abdii fincaan obaafte. Yeroo tokko yaaddattan ta'e Kuwait keessatti intala Indoneesiyaa taate, Suudii keessatti illee intala Indoneesiyaa taate fincaan ofii daa'ima obaafteetu jira jechuudha. Raagotiin namoonni raaga beekan, namoonni xonqaayee garaagaraa beekan namarratti dalagan. Billaa aleekum isin warroonni haasaa namaa hin barbaanne dhageeffatiin naman arrabsin inni jalaa ba'e. Bakka isuma dhugaa isin jedhe. Wanti akkanaa kun eessarratti argamee ture aseen dura? Indoneesiyaa irratti argamaa ture. Hadha immoo eessatti ba'eeree? Ijoollee keenya argatu fide jechuudha. Hadha gaaddisee fide jechuudha. Viidiyoo ishiisan ilaalame guutuu viidiyoo ishiisan gadi isiniin dhiisne jechuudha. Guutuu san odoo gadhiisee maal jetta? Gixxiin gootee itti naqxee abdii yaamte nyaachiste. Ofii qasattee nyaatte. Yeroo hundumaa meetaazabaa viidiyoo gaaddisee duuba deebi'aa laala. Yeroo abdiin dhufu kophaa isaa nyaata malee wajjin hin nyaattu. Kun immoo tuyyuu waanuma dhibbaan dhibbatti jiru jechuudha. Maaliif wajjin hin nyaanne? Maaliif isaanii tokkorra wajjin hin nyaanne? Isiit hojjeta harka isiin hojjeta jechuudha. Maal yaaddeeti? Maal yaaddeeti? Maal immoo nama kana yoo nasbee baafte moo sila gara jaalalaan gara qalbii ofii fiddi moo akkami? Ananaayyuun galle dubbeen. Jaran dubbiin garam deemaa jirti? Dubbiin eessatti deemaa jirti? Dhugumatti baay'ee nama dhiba jechuudha. Mucaan liji Toofiq jedhamu mucaa sun akkuma isiniin jedhe mucaa wallooti. Amaariffaan hojjetan maree Oromoo qulqulluudha jechuudha. Ijoolleen yuutubaroonni jajjaboodhaan ijoollee walloo Amaariffaan hojjeti malee Oromoo qulqulluudha. Liji Toofiq duriyyee keessa kaakkisaa isa ta'e keessa akkuma rabbiin bifeetti kennetti immoo waan fokkataa isatti kenne jechuudha. Akka ilmi suni nama biraatirra niitiin inni intalli inni wajjin jiraatu abbaa manaa qabdi. Garuu isheen sunillee abbaa manaa isii sanitti gattee badhee isa wajji jiraatti. Akka ilmi isaa sunitti immoo murteessuudhaaf harka isaatti irratti maal niqqifate maqaa isii intalattii sanii maqaan isii Meeriina niqqifate. Isheen suni maaliin akkas godhuu dandeetti? Raaga boleenkee raaganii jechuudha. Gurbaan kun gaafa duraa dhiifama kadhatee gaafa dura intalaan ji'a 5 muluu addaan turanii yeroo ji'a 5 sanillee isii asaddessuu fi isiin deettee waan jedhuuf isii bira ture. Ufi intalli abbaa warraa qabdi beekaka. Odoo intalli abbaa warraa qabdu inni achitti bakka achitti galee maal wajji godhanii mastaawaqaafi jedhee sobee akka biizina se'anii onlaayinii irraa argatu jedhee kanaan sobee soofii deeffate jechuudha. Dhugumatti yeroo ammaa kanatti dubartiin namaan raftu. Soofii maaltu tafe? Mucaa muslimaa, mucaa amala qabeetti, mucaa obsa qabeetti ji'a 5 guutuu kophaa ishee teettee gaafa ji'a tokkoof wayii ramadaana dura itti deebi'e. Ji'uma tokko jechuudha sababa boleenkee. Gaafa ji'a tokkoof wayii dhaqee intala sanitti deebi'e. Jarana isiin oduu abbaa manaa qabdu isa wajjin jiraachuun okay kun isiin kiristaana inni garuu muslima. Ilmi sunillee jara jidduutti ka dhalate suni ilmi sun ka'een akka ta'e hin beekamu. Isiirraa dhalate isiin kiristaana inni muslima. Dubbii kana namichoonni mootu niitiitii jedhee wajjin jiraata intalatti bifa malaalee. An dhiirri tokko tokko akkamitti yaaddan jedhaa bara. Dhiirri tokko tokko sammuu otoo ijoollee Oromoo taate wallaahi billaa jechuudha. Otoo ijoollee yaraa fedhe mantaan. Gadhaanti. Ijoollee Oromoo taate haga kana itti xiyyeeffannaa itti arge yoo san baafachiisa. Yoo san ilma sanillee baafachiisa yoo san isii sanillee baafachiisa jechuudha. Soofiin immoo amma yeroo ammaa kanatti miira hamaa keessa durallee miira hamaa keessa turte gaafa inni mastaawaqaa hojjedhe jedhee ammallee miira hamaa keessa jirti jechuudha. Dhuguma rabbiititti
ijoolleen shamarranii raaguu achi bakka dhiira bareedaa namarraa fudhatu achi hin sodaachisaa barzamanni kun dhugumatti hin sodaachisaare hin sodaachisa waa'ee gaaddiseetitti yoo deebine dhugaa dubbachuudhaaf isheen kun dhibbatti dalaydee beekamaadha. Ay abdii kootu nyaadhuwaa isin garuu nyaattu isatti immoo annarri fedhe dhugaa rabbiin gooti waa gooti jedhee ni yannee gammaa kanatti garuu immoo isheen teggeessite wayii fi intalatti wayiif teettee jechuudha. Abdii maaltu fuudhu dhooge waatu duuda duuba nama kanaa jira jechuudha. Waatu duuda duuba nama kanaa jira maaliif yoo jettanii isheen halkanii guyyaa rafteen bultuu wanni isin dalaytuu malleen isin argattu ta'e inni kennuufis ta'e inni kennuuf dhabuus ta'e isiillee argattu ta'e dhugumatti jechuudha. Maal gooti isheen waan kanaan dalayde jechuudha. Abdii zoorfachuuf dirqama abdii yookiin immoo faayidaa irraa buufachuuf ittillee heerumte akkanatti fakkaatutti isin galee. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya dhugaa rabbii dubbachuuf ani baay'ee nama dhiba. Nama wajjakitti jiraatan dhabame nama wajjakitti jiraatan haftee baqqaa addunyaan hin jirtu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee baqqaa hin jiraa miti. Isin jechuu barbaada kaleessarra fi viidiyoo kaleet irratti dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen hedduun waa'ee galumsa kiyyaati irratti kaastanii turtanii waa'ee galumsa kiyyaa dhaloota kanaa galatoomaa yaada babbareedaa na barreessitanii koomantiin keessan hedduun natti tolee jira ulfaadha. Rabbi isin haa kabaju gorsi isin na gorsitaniif wallahi fudhadhee jira. Kun warqee bitadhu jedhee kun uffatan bitiin jedhee kun uffata laalladhu bitadhu jedhee dhugaa dubbachuuf wantoonni faayidaa qaban warqeedha. Warqee biyya keenya keessatti yoo keettee dirattee yookiin guyyaa sargii akkas jette malee akka biyyaan baa kana yeroo deemtu yeroo hundi dirattee deemuun hin ulfaata. Harka wajjin warqee sirraa kutan jechuudha. Haa ta'u garuu faayidaa qaba. Faayidaan inni qabu yeroo rakkatti ittiin gurgurattaa warqileen bareeda yaada bareedannaa keetti obboleettii ta'etti tuuta akka galatoom baay'ee takka galatoomi. Ani waan jechuun barbaadu yaaduma keessan kana dhugaa dubbachuuf funyaan naqabee jira. Dhugaa yaada babbareeda kinoo namni kana akkana jechuudha. Akkatti yaada bareedaa waan nama kennu baay'ee bareedaadha. Namoonni ijoolleen kunniin eessa jirtamunaa biyyi kan keessa biyyarraa eessa wanti kun gaafiin kun gaafii yeroo dheeraa ture. Inshaallah bakka tokkotti walitti qabee isinii deebisa jechuudha. Iddoon dhaloota kiyyallee eessa akka ta'e ani hoo eessa akka ta'e eessa ammaaf eessa akka dalagullee hundumaa isiniif hima. Inshaallah keessaa ka'uu ka'e waan ta'eef bakki dalagullee ani fagollee odoon taanitti as Qatar Doha dalan jira. Inshaallah namoonni waa argattu barbaadan aloo jira. Isinii galchaa rakkoon hin jirtu. Akkasitti jechuu barbaada. Kabira inshaallah biyya ijoolleen gaafii hedduutu asiin ture keessa viidiyoo ture keessatti na gaafatee ture. Walaa walirratti qabee isinii dhiyeessaa isiniin jedha. Inshaallah maatii kiyyallee wal isin barsiisa namoota barbaadanii biyya keessatti gaafa galee abbaa manaa kiyyallee isin barsiisaa yookiin abbaa manaa yookiin jaalallee kiyyas gana horaa beeka gana horadha abbaa manaa. Akkasii asuma keessanii mootuyyuu du'aa illee naa godha. Rabbiin nama gaarii nama siif yaadu nama bultiif sii ta'u rabbi si haa hiruu nama diinii qabu nama si barsiifatu nama si qaraasifatu nama hojii keetti irratti hojjedhu jedhee nama si cimsu nama duuda duubas si dhaabbatu nama salaanni ga'ee salaatii yoo qaraatii irra jiraadhe qaraatii san qara'e. Inshaallah akka yaada kiyyaatti wallaahi laziin gaafa galetti qaraatii barbaada maaliif maskiinni ollaa kiyya jira. Waa tokko xaaxaan hin jiru daqiiqaa shanuun deemu waan ta'eef akkasii yaada kanallee du'aa inaaf godha. Inshaallah gara biyyaatitti gaafa gale namoota hundumaa isin barsiisaa waan jiru hundumaa isin barsiisaa isinitti agarsiisaa isin mootuyyuu na jajjabeessaa obboleen kee akkuma hamilee naa taatanii jabaadhu bareeduutiyyaa lubbuutiyyaa wallaahi laziin baay'inaan gammada. Maaliif dhugaa hedduu takka isinitti gammade baay'ee takka isin galatoofadhallee dhugaa rabbii dubbachuuf daa namni hin jira akka jedhutu keessa keessatti dhagame. Iddoo ijoolleen hin jirti isii kuweeti jirtu. Isii kuweeti jirtu inshaallah rabbiin
fuula ifaadhaan gaafa gara biyyatti dhuftellee rabbi wannu mucaa wayillee akkanumatti naa dhuftee turtuu keessa ishii ta'an beeku malee mucaan sunillee yoo sisiis taate na yaadadhu ati garuu hordoftuu tiyya iddoo akka galatoomii kuweetirra na jetti namoonni bakka jirtanirraa fakkeenyaaf gisee koomantii barreessitan bakka jirtan sanirraa bakka kana biyya kana keessa jira jedha naaf barreessaa dhugaa rabbi namni waliif qorichaa namni jechuun karabbooma wal qabate bar wallaahi dhasii waliin dagatu yoomillee jechuudha isin obboleeyyan kiyyaa obboleettii teessanii dhaamsan hedduun qaba barumsan hedduun qaba barumsa hedduu kana warroota mana namaa dalaganirraa karaa akkaataa wantuma ittiin dhiqan kanarra wantoota hedduutu jira kamiidhaa namatti geessan kamiidhaa namatti hin geessan obboleeyyan tiyya anamma dhugaa rabbii dubbachuuf galgala kana keessumaa akka malee qabna jechuudha ganamarraa akka beetu kotteen jeetuun in amaluuti kiyya kun hin gisechi qaama dhiqadhee ol dhufee jedhu kotteen tiyya odoo laaltanii jechuudha jismii kun hundi hundi fufurdattee jirti jechuudha maaliif nan fiiga waan ta'eef inni lammataa immoo obboleeyyan kiyya yeroo shinti beetii dhiitan kirooriksii ofitti hin guddisina maaliif baay'ee tokko miidhaa guddaa qaba ani wallahi ana akkamii inshaallah viidiyoo isin hojjedha wannan ta'e jechuudha namoota akkamiitiif fa'aa hin taane namoota akkamiitiif ta'a kan jedhus walumaan laala jechuudha obboleeyyan kiyya kanaaf gama kootii fi warroota koomantiitti yookaan deebi'a maaliif haasaa koomantii eegaleen jira namoota koomantii babbareedduu naa barreessanii jajjabeessanii jabaadhu hojjedhu koomantii namaa laan namoota si arrabsuuf bakka hin kennine namoonni si arrabsan dhugumatti guddina kee waan hin barbaanne ijoolleen irra guddini jechuudha wallahi baay'ee isin galateeffadha itaan jira namni dhugumatti ammallee naan jiraadha rabbiin kaa fayyaa isinii kennee isinillee gara maatii keessanitti isin galchee waan jira hundumaa asii achi inshaallah waan godhadhus waan hin godhannes isin beeksisaa isiniin agarsiisaa maaliif isin maatii kiyya waan taataniif maatii kiyyarraa yoo naan loltanillee yoo na arrabsitanillee maaliif maatii kiyya jechuudha namni tokko waa walirraa balataa walirraa waa dhagayaa walirraa waa dhaguun immootu dhugumatti waan gaariidha isiniifis immootu wantoota haasawaa kana keessaa guutuuf faayidaa qaba jettee yaade yookiin takka 2 3 4 faayidaa sii qaba yookiin immootu achi keessaa kan arfan kee kana hunda keessaa viidiyoo daqiiqaa 15 keessa viidiyoo 2 waan 2 faayidaa keessaa argatte jechuudha dursaa ati nama arrabsuun duratti dhiifamu wallahi na dhukkaamee jedha dursaa nama arrabsuun duratti ati hubadhu namni sun maal haasaa jedhite jechuudha amma ani maaliif ijoollee koomantii kuni na jajjabeessuu keessan irratti maaliif irraa dubbadhe namni nama utuba jechuudha ani bor kana caala sadarkaa kana caala yookiin nama faayidaa sii qabu ta'a jechuudha nama yookiin immoo ati na laaltee nama waan tokko miidiyaa tokkotti dhuftee gabbaatee bu'aa guddaa irraa argattu taata jechuudha eenyu akka fakkeenya nuu ta'e bakka kana keenya beektan namatu fakkeenya siif ta'a nama duraan ati maraataa jettee tuffattu san laaltee tiniin viidiyoo banattee mana kee banattee irratti dubbatta fakkeenyaaf ijoollee tiktaakeraa fudhadha akka maakii akka asilii akka eenyu akka warroota feemasoota gurguddaa kun jechuudha yeroo duraanii ijoolleen kun faayidaa yuutuub faayidaa tiktaakeraa beenaa odoo hin taane isaan qabsoo ummataaf jechuudha waayifaayifa daataa ofii guuttatanii faayidaa isaan gaafa baratan gaafa qixxee darban baratan faayidaa waan sani isinillee anarraa jechuudha as keessa viidiyoo takka waan takka 2 yoo baratte mucaan sunuu viidiyoon hojjette maaliif viidiyoon hojjenne maali jettee yaaduu dandeetta itti yaaddee gaafa kaate anis ka'eetiin waan kana godhaa jettee yaadde kaatee goota obboleettiiti maaliif hire bakka namarraa waa barata waan ta'eef nama arrabsuun duratti namni suni maal dubbata haasaa isaa san keessaa murattee duraan jechuudha dhugaa dubbachuuf hamma akkatti isinitti haasoo kanatti haasa'u nan holladhaa nan sodaadha takka jechuudha wallaahi dhasi ijoollee hedduutu jiraa miti warroonni liivii irratti jechuudha ijoollee takka irra wajjin ol bahee liivii haasee odoon jedhanitti alhamdulillah rabbil aalamiin bu'aa bahee hedduu keessa bahee jechuudha obboleen kee bu'aa bahee hedduu keessa bahee gara yuutuubii kan amma sadarkaa kanaan gaachuu ga'e maaliif ati wallaahi gaafa waan tokko banattee irratti dubbatte faayidaa kee qaba malee miidhaa kee qabu tokkoffaa hama namaatti irraan fagaatta lammaffaa waa hundarratti yoo qaraatu ta'e dhufte asirratti qaraata
Yoo barumsa biraa qabeetu ta'e barumsa biraa dhuftee asirratti baratta barsiista. Isin jechuu barbaada? Wallahi dhiifama viidiyoo kiyyaarraa isinitti guddisee jira. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti obboleeyyan kiyya ammallee yaadotii fi koomantii babbareedaa akkanaa barreessitan abdii isinii qaba. Amma mootuyyuu jechuudha. Lukatana jechuudha wallahi asiima silaalaa kana. Lukatana amma kanaan dhukkeerra kaasuu eda. Lukattiin hin dhumteere. Hin dhumtee wallahi otoo isinitti agarsiise. Siidama kana taate bakka dhagama kana taate jechuudha. Tiga ononani galgala yeroo raftan yoo vaazilii qabaatan vaazilii yoo kireemii kana qabaatan kireemii kanallee fayyadamaati. Bakka luka keessan biqilaa sokkuma. Akkasiin jechuu barbaada hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee isin jaalladha wallahi.